hubachiisa. Viidiyoon kun haafura namaa jeequu waan danda'uuf namoonni sodaa keessan towachuu hin dandeenye akka hin daawwanne isin hubachiifna. Daa'imman bifa ergamaa fakkaatu argan. Haati ijoollee ishee waliin osoo teessuu intalli ishee hangafaa wanta amma nutti hin mul'anne garuu isheen kutaa biraa keessatti argiteen sodaa fi rifannaa guddaa keessa innaa galtu agarsiisa. What? I just turned off the lights, that's all. Haati ishees maal akka ishee sodaachisee gaafattus intalli ishee garuu homaan deebisnee fi qoxisuun ishees duubatti garagaltii homaa waan hin argineef hangafni ishee lafaa kaatee waan sodaatteef itti kolfitee. What was that? What are you doing? Oh, what, Nani? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. Deebistees bifa ergamaa akka argaa jirtutti himtee. Angel's sleeping already. It's raining, girls. Nani, are you almost done eating? Look at me. Look at me. Look at me. Qoxisuun ishee lammaffaa garagaltee waan obboleettiin ishee argite hamma argitutti itti qoosaa fi itti kolfaa turte. Garuu lammaffaa garagaltee waan obboleettiin ishee argite innaa argitutti sodaa fi rifannaan ishee obboleettii ishee hangafaan caalaan ture. Abbaan viidiyoo kana maxxansees akka jedhutti wanti namoota guddaaf hin argamin garuu daa'immaniif mul'atu akka jiru ibsa.